Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya adoolessa 31 bara 2023 qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhateen mooraa waraana Bilxiginnaa to'achuu beeksise. Godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa jumlaa hammeessuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa mooraalee hedduurraa kaadhimamtoota barnoota waraanaa fi siyaasaa barsiisaa ture eebbisiise. Hordoftoonni amantaa Ortoodooksii magaalaa Jimmaa Abune Isxifaanos akka hin simanne ibsuun sagalee mormiis dhageessisan. Guji lixaatti mormii caaseffama haaraatiin wal qabatee lubbuun barattuu tokko yoo darbu 7 ammoo madaa'uun dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhateen mooraa Bilxiginnaa guutummaatti to'achuu beeksise. Waraanni Bilxiginnaa golee Oromiyaa bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromootiin booji'amaa haleelamaa fi harka kennachaa jiraachuun ni beekama. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen himan. Haaluma kanaan guyyaa har'aa jechuunis gaafa adoolessa 31 bara 2023 godina Booranaa aanaa Mooyyaalee ganda Argannee fi Mudhii Ambootti tarkaanfii waraana Bilxiginnaa irratti fudhateen gandittii keessaa guutummaa guutuutti buqqisuun ofii to'achuun dhaga'ameera. Akka odeessi Gadaa Miidiyaa Neetwoork qaqqabe addeessutti yoo ta'e tarkaanfii kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota sirnichaa hedduu ajjeesuun kaan ammoo madeessuun barameera. Isaan keessaa humnoonni tikaa madaa'an kan maqaa arganne Daamaa Dooyyoo, Bulee Boruu, Goollicha Guyyoo, Liiban Waariyoo fi Jaarsoo Guyyoo kanneen jedhamanidha. Humnoota tikaa Bilxiginnaa kan lubbuun darbe keessaa kan maqaa arganne ammoo Goolee nama jedhamudha. Godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti waraanni Bilxiginnaa hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Hidhaan kutaalee Oromiyaa iddoo hedduu keessatti waraana Bilxiginnaan geggeeffamu akkaan jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa godina Buunoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo jiraattota nagaan ooyiruu isaanii keessa dalagatan isin hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun qabuun namoota hedduu hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ameera. Dabalataan aanicha keessatti hidhamuu fi dararamuu ilmaan Oromoo raawwachiisaa kan jiru itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanichaa nama maqaan isaa Nugusee Gazzaany jedhamu yoo ta'u, kaadhimamtoota isaa waliin uummata nagaa ficcisiisaa jiraachuun barameera. Dabalataan itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanichaa Nugusee Gazzaany kun bifa waraana mootummaa fakkeessuun humna faannoo fidee meeshaa hidhachiisuun bakka addaa kan buufata 1ffaa fi 7ffaa gandoota isaa jala jiran hedduu keessatti qubachiisaa jiraachuun dhaga'ame. Humnoonni kun yeroo ammaa kana qabeenya ilmaan Oromoo hedduu saamaa jiraachuunis barameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaadhimamtoota leenjii waraanaa fi siyaasaa leenjisaa ture haala ho'aa ta'een eebbisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humna Bilxiginnaa irratti fudhatuun cinatti gurmuu isaa jabeessuuf golee Oromiyaa hedduu keessatti qeerroowwan barnoota waraanaa fi siyaasaan kuulee dirree qabsootti bobbaasaa jira. Haaluma kanaan ji'oota darbaniif barnoota zoonii giddu galaa mooraalee leenjii garaagaraa kan Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti barsiisaa fi leenjisaa kan ture torbaanota darban kana keessa haala abdii fi haamilee uummata Oromootti horuun eebbisiisee irbuu galchuun dirree qabsootti bobbaasaa jira. Eebba zoonii giddu galaa bakkee garaagaraatti raawwate kanarratti miseensi koree hojii raawwachiistuu waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Jaalsanyii Nagaasaa dabalatee qondaalonni fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas bakkee hawaasni naannoo fi keessummoonni kabajaa hedduun argamanitti haala ho'aan raawwateera. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa sirna eebbaa kanarratti argamuun haasaa godhaniin uummanni Oromoo waan hunda dursa tokkummaa isaa tiksee gama danda'uun qabsoo saba isaa cina hiriiruu akka qabu dhaammataniiru. Hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaa haala kam keessattuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessu cinaa dhaabbachuun tumsaa godhanis galateeffachuun keessattuu hawaasa waraana bilisummaa Oromoof da'oo ta'ee gurmuu waraana bilisummaa Oromoo jabeessaa jiraniis galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuun dhaaman. Hordoftoonni amantaa Ortoodooksii magaalaa Jimmaa Abune Isxifaanosiin akka hin simanne ibsuun sagalee mormii isaanis dhageessisan. Dilbata kaleessaa jechuunis gaafa adoolessa 30 bara 2023 hordoftoonni amantaa Ortoodooksii magaalaa Jimmaa muudama Sinodoosiin Bataskaana Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa murteesse mormuun sagalee isaanii dhageessisaa turaniiru.
Waliigaltee bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad jirutti waliigalame cabsuudhaan humnaan muudamaa kennan amantoonni Ortodoksii magaalaa Jimmaa balaaleffataniiru. Sodoosichi abbaa aadaa afaanii fi eenyummaa keenya hin beekne Abuna Isxifaanosii waan nu ergeef hin simannu jedhaniiru. Kan nuti barbaannu abbaa aadaa afaanii fi duudhaa keenya beekan kan Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman Abune Minaasidha jechuun sagalee isaanii dhageessisaa oolaniiru. Guutummaa Oromiyaatti mormiin Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa duraanii irratti geggeeffamaa jiru jabaatee itti fufeera. Haa ta'u malee mootummaan Bilxiginnaa abbootii uummanni hawwiin eeggachaa jiran kan Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman iddoo tokkotti ugguree jiraachuun ni beekama. Gujii lixaatti caaseffama haaraatiin wal qabatee lubbuun barattuu tokko yoo darbu torba ammoo madaa'uun dhaga'ame. Torbee darbe keessa adoolessa 24 tarkaanfii humnoonni nageenyaa mootummaa barattoota muummee saayinsii hawaasaa kutaa 12ffaa qormaataaf Gujii Bahaa irraa gara godina Gujii lixaa imaluu yuunivarsiitii Bulee Horaa galan irratti fudhataniin wal qabatee balaa uumameen lubbuun barattuu tokko yoo darbu barattoonni torba biroon madaa'uu jiraattonni himaniiru. Jiraataan godina Gujii Bahaa aanaa Gorodoolaa magaalaa Harqalloo dhimmichatti dhiyeenya qabu akka himetti barattoonni kunneen mooraa yuunivarsiitichaa keessatti waaqa kadhanna jechuun walitti sassaabamanii osoo jiranii poolisiin federaalaa mooraa keessa ture shakkii mormii dhageessisuuf sassaabaman jedhuun barattoota irratti haleellaa raawwateen barattoota dhiyeessisaa turan irratti balaa walirratti kufuu mudatee miidhaan kun qaqqabuu himeera. Miseensonni poolisii federaalaa barattoota walitti qabaman kan irratti tarkaanfii humnaa fudhachuun barattoonni torba yoo madaa'an barattuun maqaan ishee Buzee jedhamtu kan aanaa Annasoo irraa qormaataaf garas dhaqxe lubbuun battalumatti darbeeraa jedhe. Ji'oota 5 dura dhuma baatii Guraandhalaa keessatti kibba Oromiyaatti godinni haaraa Boorana Bahaa jedhamu aanaalee Booranaa, Baalee fi Gujii irraa walitti fiduun hundeeffamuu hordofee mormii aanaalee godina Gujii fi Gujii Bahaa keessatti ka'e daran babal'achuun lubbuu lammiilee hedduu galaafachuu itti fufeera. Walgahii idilee sadaffaa bara hojii ja'affaa caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa Guraandhala 27 bara 2023 geggeesseen gaaffii misoomaa nageenyaa fi bulchiisa gaarii yeroo dheeraaf uummataan ka'aa tureef deebii kennuu fi rakkoo nageenya naannolee ollaa waliin daangaa irratti mul'atu hiikuuf godinni Booranaa Bahaa godina 21ffaa ta'ee bifa haaraatiin gurmaa'uu fi teessoon isaa magaalaa Negellee ta'ee murtaa'uun ibsameera. Teessoon godina Gujii ammoo gara doolaara 8 jijjiiramuutu himame. Godinni akka haaraatti hundaa'e kun godina Gujii lixaa irraa aanaa Liiban, aanaa Gumii Eldalloo, magaalaa Negellee, godina Booranaa irraa ammoo aanaa Mooyyaalee, magaalaa Mooyyaalee, aanaa Guchii fi aanaa Waacillee akkasumas godina Booranaa irraa ammoo aanaa Madda Walaabuu, aanaa Oborsoo fi aanaa Harannaa Bulluq dabalatee akka godinaatti aanaalee 10 qabatee akka gurmaa'u ibsame. Ergasii aanaalee fi magaalota Gujii hedduu keessatti mormii fi uggurri sochii taasifamaa jira. Bulchaa aanaa Gorodoolaa obbo Galgaloo Oddoo caaseffama kana mormanii ture ji'a 3 dura mana hidhaa galan amma yoonaatti osoo hin gadhiifamin jiraachuus jiraataan kun dabalee eereera. Jiraataan godinichaa biraa yaada kennee mormiin caaseffama haaraa ji'oota 5 darbaniif itti fufee jira jedhe. Hooggansa mootummaa dabalatee namoonni caaseffama haaraa mormaa turan mana hidhaa keessa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Hooggansi bulchiisa aanaa Gorodoolaa caaseffama haaraa mormanii ture guutummaatti mana hidhaa jiru jedhe. Jiraattonni godina Gujii Bahaa caaseffama haaraa magaalaa Negellee gara godina Booranaa Bahaatti akka haaraatti caasessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa dabarsee ture mormaa turuun ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like, subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jechaan oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.